السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أفسر أنا نقول أفسر دوجا جاني بعته سنة حواسا خيني بريدا غاري. خلت عن سودان دوبا شيني خيني أستي خيسا جراني وبلتي تيني درارتون ولا لو بريد دو تكمي شيخ خيني والكمك أن مغوتو خلا والتجديد ما يمكن خيتي فردو بلتي ديش. أيه جزاكم الله نين دقيقة. إذا نيدا قامتا. أيه. السلام عليكم مي هاسو جباب ساعتك في قدادان قلبي يسدي بسا شاشا في شخمي هندي في الرادام سا بر قلبي كاون هندي أسجكسا مالتو هيجتشو ويولتيسا وري دار السلام الرمان وباريسا أبشير ججرنا نافكبا دا أبسا دبينا كنا خيساني سني إبسا نما كان جبا جرا الرنو خيسا نما كان جالا نبر أبا هواسا خجالتي إسا نسين ديغافي لفيتين يخيسا namni har'a الله dhufee أكبر. argamuus keessatti bar ziyaaraadha dhufee ahli daarussalaamiti maqaan isaaniitiis akka armaan gadiiti sheeka sheekanii sheekamiin ibrooti. الله أكبر. Alhamdulillah thumma alhamdulillah baga wal nu garsiise baabaa keenya waliini baga nagayaan dhuftan baabaa sheek amiini nuti hedduu si jaallanna wallahi dhugaanii. Sheek Amiin abbaan hundaati miskiina wallahi carraa qabna nuti numartuu nu siin boonna si qabaachuu keenyatti. Baga nagayaan nu dhuftan baabaa keenya abbaa hawaasaa gorsi keetiis qalbii teenya rooraasaa hedduudha nu barsiistaa waa'ee obsaa baabaa keenya abbaa dargaggeessaa jaalalateen buuste qalbii teenya keessaa. Wayyaa gammachuu jamaa daarussalaam ka akkan nu ibsitan ifaa diinal islaam ammallee rabbi isin haa godhu ahlii ganda salaam warra salaamaa bahu guyyaa gaafa qiyaam. Kana caalaa ammallee bari isinirraa eeynaa barumsaa fi waanis bakka guddaadha yaannaa sheekan biraatiis hedduudha barbaannaa fiddanii akka nu gammachiiftan abdii isinirraa qabnaa. Onlaayin qofaa miti ganaa gannuu buutanii sheekotii teenya qaqqaalii barnuu afeertanii qaamaanis fiddanii wal nu garsiiftanii haala duraan barreessan inshaa Allah nuuf deebistanii rabbi isinii haa guutu yaadaa muraada keessanii. الله أكبر. Arrasilattuu guyyaan waaqiyyaa miti sheeka keenya kana hedduu dheebottaniiti yeroo dheeraa qaamaanis waliin garreeti sagalee isaa dhagahuuf arra namuu hawwitaniiti isin jidduu hin bahaa sheekaa walii isin kanneeti tafaddal sheeka keenya ol bahimee hawaasatti tafaddal sheeka keenya ol bahimee hawaasatti. الله أكبر الله الله أكبر. أكبر الله الله أكبر. أكبر جزاك الله خيرا. ما شاء الله. شيخ خينا شيخ أمين أبا جمو شيخ كني بقى يرو علي تنقيسا ستنودي أتي بليز أول بي حواسا خنا السلام عليكم وجاكتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله ورحمة الله. الله وبركاته. السلام. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهند درا ربي هاقلتهم آية بريدة آية قادسة علمي لا قادسة حديثة قادسة تفسيرة خسيرة قادسة عبادة جيشورة قادسة خنا جلتي يرو أماتنا ربي ولين نقبي carraa kanallee nuu kenne namoonni ni beeytan namni hedduun baay'een ilma namaa yeroo amma nuti caayaa kana jala jirru tana caayota adda addaa gaaddisa adda addaa zuumii adda addaati fi imoo adda addaa waan dachii tana guute bakka namni jalatti walitti qabamu jala jira namoonni hedduun bakka san jira bakki suni bakka siyaasaa taatu bakka hawaasaa taatu bakka diinagdee waan iqtisaada jaan taatu san birallee dabree bakka bashannana faayidaan qabne bashannana bocol taatu namuu wahitti jiratu namuu waa hojjeta caayaa sanirraa nu filee rabbiin gaaddisa kana ha duniyaa fi aakiratti illee barakaa qabu jiruu namaatiif illee barakaa jireenya fillee barakaa diinagdee fillee barakaa
maatummaa fi hawaasummaa hundaaf barakaa qabu, islaamummaaf diiniif barakaa qabu. Teessoo tana jalatti waliin nu fiduun kun tawfiiqa rabbiiti malee waa dandeettii teenyaame. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuu barbaachisa. Namni ogguma mana isaatii gabbayee yoo qophaawee yoo bakka waan kana dhaggeeffatu jalatti siqee waa banatee gattaa'e karaa ilmii seene yeruma sanirraa karaa barnootaa seene. Ilmiin tun ibaadaadha, wanni qaceelloo beekuu qabda. Akkuma nama salaatuu sunnaa salaaturra ilmii barachuuturra caalaa jaa ulamaa'iin gariin salaata sunnarra ilmii turra fardii ija. Maal jechuu fedheeti beeyta? Laaftuu miti wanni kunii jechuu akkara sawaabatti yoo deebines waan rabbi biraa mindaa guddaa itti argatan yoo jiraate dawrii ilmii tanatu. Waan kan akka gatii isaa qaceellotti beeynu fedheeti. Gatii waan kanaa akka gaaritti akka beeynu. Wanni kun waan laafaa akkan ta'in yeroon tun irra qaalii waan nuti guyyaa fi halkan keessaa qabnurraa yeroon tun yeroo jabduu, yeroon darsiituun, yeroon barnootaa tuni yeroo ibaadaa irra jabduu yeroodha. Yeroo san akka taate namni rabbi waan kana isa qunnamee fi namni waan kanarraa hafilleen akka bareechee beeku hubachiisuu fedhatu. Akka gaaritti as jalatti cimuun keenya khayrii hedduu nu barsiisa. Caayaa kana jalatti dawaamuun hamtuu heddurraa nu eega. Ilmiin jogola dallawa tokko gabrichi namni rabbitti amane ittiin tiifamu. Keessaawu ilmiin hadiisaa, ilmiin shari'aa, ilmi shari'aa wanni jennu kun hadiisas ta'ee, fiqiis ta'ee, tafsiiraas ta'ee, siiraas ta'ee, ilmi shari'aatun, ilmiin diintuni dawaa ilma namaatii heesaban. Dawaa duniyaa tana gubbatti ilma namaatii heesaban dhukkuba adda addaa kan nama mudatu, dhukkuba hifannoota, dhukkuba ghaflaa daguu, dhukkuba qalbii jabeenya, dhukkuba adda addaa hunda ulamaa'iin maal heesabaniif ni beekta. Dhukkubni hundi dawaa qabaa beek. Tokkoffarratti ilmiidha duba. Al-ilmu shar'i. Ilmiin shari'aatun ta'amma isin Daarussalaam caayaa Daarussalaam keessatti amma gaa isin harkaa qabnu jambaanni keenya ilmiin tuni barnoota qofaami. Jogola yoo dallawa balaa gufuu fi gufaata rakkoo fi rakkama nuti zamana kana zamanni keessa mudanne kanarraa dallawni jabaan tokko ilmiidha. Dallawni cimaan ilmiidha. Maatii teenyaaf dallawni jabaan barnoota kana. Bultii teenyaaf dallawni jabaan barnoota kana. Hawaasummaa fi oollummaa keenyaaf diin keenya tiifannee biyya jirruu fi gadaa amma keessa jirru kana. Gadaa wanni rabbiitti irraanfatamte, gadaa khayriin dagatamaa deemtu, gadaa toltutti wal ajajuun dagatamaa deemtu, gadaa qalbiin namaa ghaflaa keessa seenaa deemtu, namni ir'ataa deemtu. Allahumma zidnaa walaa tanqusnaa wa akrimnaa walaa tuhinnaa. Yeroorraa yerootti haalli namaa ir'ataa deemu, akhlaaqni namaa ir'ataa deemu, ibaadan namaa ir'ataa deemu, maatummaan ir'ataa deemtu, jaarsaa jaartummaan ir'ataa deemtu, oollummaan ir'ataa deemtu, obboleeyyummaan wal jaalalti, tokkummaan islaamaa ir'achaa deemtu. Wanni akhlaaqaa fi aadaabaa fi naamusa jedhan hundi ir'achaa deemu. Yeroo qalbiin teenya itti mokkoramte kana keessatti dawaan jabaan akka amma karaa isin jirtanii kun hin jiru beeku. Wama takkiitiin akka jollaa hubadha. Ilmii hedduu akkasii isinirratti dhangalaasuudhaame dubbiin keenya. Namni gatii waan keessa jiruu hin beeku namni. Dowrii akkanaa tana caayaa akka Daarussalaam kana gadaa nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam namni qaaman wal bira dhufee waa barata. Gadaa keenya kana baadiyyaa teenya namni ammallee qaaman wal bira dhufee waa barata. Haalli teknooloojii kun kan namni
sagalee wal dhagahu kanamni doorii godhee wajji taa'u ijaan wal argu sagalee wal dhagahu kuni gadaan kun hin turre sahaabaan kunni naggadaa kunni qotaa akkuma jiruu ilmi namaa jiraatu kana jiraatan da'awaa ni godhan ni baratan ni duulan duula laa shuuf jihaada duulan akkas wajji nabii irraa baratan sallallahu alaihi wasallam kanagaa haalli jiruu kun haalli jiruudhaa kun ni beeytan ulfaataadha gizee hunda nabi biratti argamuu dhabuudhaaf Umar bin Khattaab guyyaa tokko akkana naafi oollaa kiyya ka ansaaraa tokko jiraaje kunna natanaawabu nuzuula ala rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam nabi bira dhaquu kanarratti wal faraqeeffannaaje awaalii madiina gallaaje awaaliin sun ammaa'uu madiina irraa bakki sun fagoo beeke bakka masgida nabi irraa awaalii jedhaniis gandi jira awaalii kana gallaaje xiqqoo lafti tun siixuudha naafi namtichi tokko oollaan kiyya tokko ka ansaaraa faraqaa godhannee guyyaa tokko isaatu nabi bira nuu dhaqa sallallahu alaihi wasallam waan guyyaa san keessatti argame barnoota guyyaa san kennamee fi oduu fi odeeffannoo guyyaa san taatee guyyaa san argamte hunda fuudhee galgala galaan Umariif odeeysa jechuudha. Guyyaatti aanu anaatu deemaa je. Anaatu akkana faraqaa kun ooyiruu hoggaa hojii isatti oollatu kun nabi bira deeme hatta hoggaa dadhaban faraqaa walii godhanii akkanatti fayyadataa turan akkanatti barataa turan. Hadiisni tokko wayte isa dabre Umar bin Khattaab guyyaa tokko Abi Musa al-Ash'arii sahaabiin jammana isaa dhufee salaamtaa gaafatee Umar wayitti heewasamee jira. Salaamtallee hin deebifnee seenillee hin jenneeni hoggaa dadhabe firraa deemee booda hoggaa ture xiqqootu hoggaa haajaa san Umar irra haajaa ofirraa hoggaa bahee abooreefu sagalee Abi Muusaa waan dhageena fakkaatannaan eebar dhufee deemee jira. Maa deemte jennaan kanumatti ajajamnee bar jeeni wayitaa waan tokko hayyama gaafannee mana tokko hayyamni nuuf hin godhamin salaamtaa jennee salaamtaan nuuf hin deebifamin hayyamni seensaa yoo nuun godhamin deebi'utti ajajamnee jee. Hadiisa kanatti ragaa fiduu qabda yoo ammoo ni garafamtaa beeki jeen. Ganda ansaaraa dhaqee nama xiqqaa tokko Abu Sa'iid jedhanii nama xiqqaa tokko Siikhni Laamii jedhan kana ijoollee teenya hundaa beekamii hadiisa kana jedhan warri ansaaraa kullaal. Gabareedhaa beeki gandi kun. Akka gaariitti meelaa bakka kana laale warra ansaaraa jechuun kun qotee bulaa jechuun warra timira oomishu warra ooyiruu oomishu. Hundi isaanii gabaree ooyiruuti. Abi Muusaa rakkatee jara kana bira dhaqee aboo akkattiin qabame gaarraa hadiisa kana namni nabi irraa dhageessan ana malee namni dhageessan jirtu mee har'a yoo na furtan jennaan yaa maa nursilu ma'aka illaa asgharanaa jedhaniini kanaa jecha nama guddaa barbaada irra xiqqaa keenya si wajji ergina jedhaniini quma Abaa Sa'iid jedhaniin kan hojii deema Abaa Sa'iid jedhaniini kana maal jubbeerri keenya dhagaa daakuu ni beekami hadiisa kana jedhanii nama guddallee erginu kanaa jecha xiqqaa namaa si wajji ergina Abu Sa'iid kan wajji deemi jeen akkas jedhanii shuuf laal gandi kun hadiisa kana beeka gandi ansaaraa kun meelaala obboleeyyan kiyya warra Daarussalaam hadiisa kana safarri hundi beeka dhufee akkasi Abi Muusaan ragaa fudhatee dhufee ragaan kuni Umar biratti gurra kiyyaan anuu nabi dhagaye je maal je an bakkin deemuuf asi alhaani saqafu naggadaan nadage hadiisa kana guyyaa nabiin odeessu isa bira jiraachuu dhabee magaalaa keessa deemee bitee gurguruutu hadiisa kana na dabarse way badaa'ayya jedhu tuuta akkana deemtee gadaa kana nabi bira deemanii sallallahu alaihi wasallam ilmii tan akkasi barbaadaa turan ar'anaa fi ati deemnee subhaanallah gadaa amma keessa jirru kana namni biyya fedhe taa'ee waa walii dabarsu walirraa waa dhaggeeffatu waa wal barsiisu wajji haasa'u yaada wal jirjiirratu gadaa akkasii keessa dhufne manaa deemuu kana man barbaachisu imaluu naman feesisu makiinaa kaafatanii deemuu naman barbaachisu namuu mana isaa taa'ee bakka jiru taa'ee bakka hujii taa'ee waan kanarraa qooda fudhachuu danda'u gadaa kana rabbi nu qunname waan qaceelloo beekuu qabdan karaan amma qabanne kun
خرا ملكي خرا نجابة إنسان خرا دنيا في آخرة اللي ملكيتي خرا إيماني نما اتجمو واني إيمان نما بسرعتك علمي شريعة وان علم خرا علمي كوني خرا ماتين تيني اتجابات خرا بلتين تيني اتجابات يا لي تجار صافي جارتنيس بكجيراني راوان كره هردوفا نموش آيا خرجلا ولد دفنا علمون تينياس نوتيس odoo addan hafnet asirraa waraabbanne waan asirraa waraabne kana guyyatti sharafannee itti dalaganna akkasii beek guyyatti sharafannee akka guyyatti doolaara sharafannee itti fayyadannu kanas itti fayyadan waan maatii laalchisu maatii keessatti itti fayyadan waan jaarsaa jaartummaa laalchisu jaarsaa jaartummaa keessatti itti fayyadan waan ollummaa laalchisu ollummaa keessatti waan rahimummaa laalchisu rahimummaa keessatti waan ibaadaa laalchisu ibaadaa keessatti ibaadaalee biroo waan hundi wanni amma nuti qaraanu kun tokkolleen bilaashiimi ammoo wanni dirqamni waan kana sharafnee itti fayyadachuu akka hoggaa haajamne magaalarraa doolaara baafnee waa bita waan itti haajamne san bitan ilmi asitti baranne kana fakki dhiyootana ustaazni waa'ee dhiqaansaa barsiisee waa'ee tayammumaa baay'ilame dhiqaansa san yeroo dhiqannu itti fayyadanna barnoota san waan wudu'a yeroo wudu'annutti itti fayyadan waan salaataa yeroo salaatatti itti fayyadan waan kana bifa kanaan waan aqiidaa fi tawhiida aqiidaa qulqulleessuu ta'uu jiruu jireenya keenya keessatti waan asumarratti guyyaa tokko jala teenyee galluumi kun hoggaa asirraa baane tokko tokko jiruu jireenya keenya oolaa bultii teenya baagala keenya keessa jira wannu kun jechuudha. Kana eeggannee hogga kanaan deemne namuma tokko ka talaallii godhate talaallii kittibaat waan jedhan dhukkuba amma hogga manaa gabbaane itti bobbaanu kana dhukkuba adaba dhabuudha dhukkuba akhlaaqni diigamuudha dhukkuba ibaadaan namatti jabaatuudha dhukkuba namni laafaa deemuu diigamaa deemuu faca'aa deemuu waljibbaa deemuu dhabamaa deemuu liqinfamaa deemuu jechuudha dhukkuba kana hundarraa karaan dawaa karaa amma tuutti daarussalaamtuun karaa isiin bantee amma nuti caayaa kana jala jirrutuun karaa kanarra furmaataan jiru rabbiin wahumaaf karaa kana isin qunnamee asirratti naa cimaa as jalatti cimaa as jalatti dheeysaa fafirruu ilallah caayaa kana jalatti baqanna balaa hundarraa'u caayaa kana jala baqannee obboleeyyummaa as jalatti argannu wal jaalala as jalatti argannu qulqullina qalbiidha safaa'ul qalbii nama qulqullaa'u namni hoggaa waan akkanatti heewase rabbiin barakaa nama deebisa majlisa ilmii jechuun majlisa barakaati gaaf tokko nabi sallallahu alaihi wasallam masgida keetaanii barnoota kennaa jiran waa barsiisan nama sadii dhufe nama sadeen kun sahaabaa isaanii doorii taa'ee baratu dhufan nam sadeen kun hadiisa imaamul bukhaariin baase kan hoggaa dhufan dooriin guutamtee jirti tokko qaawa banaa wahii argatee banaa san keessa seenee taa'e khalamaanii aboo namatti rakkisu jee qaanfatee saalfatee namuma moggaa taa'e jechuu ittumachi siqee doorii walakkaan seenne nama jiddulleen seenne moggaa taa'e namatti rakkisu jee saalfate hasadaffaa firraa deeme nabi alayhi salatu wassalaam moggaa ilmii tana fixwaan itti jiran san irraa raawwatan jaruma sadeen reefu amma nutti dhufe kanarraa waa isin barsiisuu jaan duruu rabbiin subhaanahu wa ta'ala wahyi itti godhe mee jaruma sadeen reefu doorii ilmii ta nabi muhammad barsiisan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam doorii tana dhufe jarru kun jaruma sadeen reefu kanarraa waa isin qaraayisuu jaaniin duruu rabbiin beeksise jaan namni duraa jaan ka dhufee qaawa banaa argatee doorii keessa seene sun gama rabbii isaa goree gama rabbii isaa irkate gama rabbii maxxanee rabbiin ufitti qabee jaan ilmi sharrakee beek doorii ilmii seenee beek qacelloon laale dhufee doorii seenee qaawa argatee seenee taa'e
gama rabbi isaa goree rabbiilleen ufitti qabeeje rabbiin rahmata isaa goree gama rahmata ufii qabee jechuu nama san ammoo lamaanii ni qaanfate namatti rakkisu jee qaanfate bakkuma argate taa'e ammoo dowrii dhufe dowrii bakka ilmii dhufe bakka barakaa dhufe bakka rahmata rabbii dhufe ni qaanfate naman dhiibu namatti rakkisu jee qaanfate taa'e فاستحي الله منه رب اللي نراك عن فتجي رب اللي نما خن الراس على فتجي سبحان الله يسمي نمتج خبجاك أو نمتج ألفناخ علمي في خبجاخ علمي دوري علمي في خبجاخ رفيتها أمو نمت الرك سجيه سالفتت موجما أنتاي أدب أنتاي بك علمي ده وني لا علمو بكم علمي تجورو ساسني nama khabajaa nama kennu ulfina nama kennu nama jeequu dhabu nama miidhuu dhabu namatti rakkisuu dhabu nama muufachiisuu dhabu irraa saalfatee taa'e rabbiilleen gama rahmata ufii qabee ni milkaawe namtichi sadaffaa immoo je fa'aarada Allahu anhu namtichi sadaffaa bakka nabiin taabutanalleef gatiin kennine yoo ittillee hedduun dhagayamne garagalee deeme rabbiilleen irraa garagalee hogguma inni dowrii ilmii tanarraa garagale rabbiilleen irraa garagalee jedhe laalaa jaruma sadeen kanarraa jarri sadeen kun waan isaan tayammee laaliyaa namni caayaa kanarraa hoongaye garagaluun qaama qofaan dhufanii deemuumi gatiitti kennuu dhabee wahuma kanaa'u gatiitti kennuu dhabee tuffatee miizaanuma keessa galchuu dhabee sagantuma isaa keessallee waan kana galchuu dhabee gati waan gatiin qabnetti laale nama rabbiin irraa garagalee irraa beeke rabbi rahmatan haa godhu jara sadeen kana amma dowruma kana dhufuun isin gaaddisuma kana jala dhufuu kanaan waamee gargate jarru kun rabbiin gama rahmata ufii qabee kaanis isa azabuu fi isa rakkisurraa qaanfatee namni immoo garagalee deeme sun rahmata rabbi irraa garagalee jaan dowriin tun caayaan kun caayaa laafaadhaame عبادة إيجا فردي ربيتي من أفضل العبادات عبادات جهادة لكاوم من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله في سبيل الله تلكاوم تراي أكا غارتي آيا خانرتي أكا جمتن دي بسي ونسني دامو بربادو وان كندو وان قمدورا أستاذوتا شيخ عبد العزيز اللي ته شيخ صبوري اللي ته نموتا اسكيس جرو خليناني مقاساني مدوران دغين شيخ كوتا ادى جولوتا خيات تكا غافا كملا ما في تربه مسكينه جولوتا تكا توران غافا مسجد بلالتي ورسوني هندي استاذ تي اسكيس جيران انجي استاذ الشيخ عبد العزيز ورخون توتي أرى برنوتا دار السلام هوغان تتون ربين هوغا توفيق خنا الرئيسين كاي أمتا خينيا خناف تولا في ربين دوبا هوغما مركانا ربي اسنك كنه حميلة اسنك قده خنا الرئيسين كاي أمتا خينيا ودبرسوك أمناتنا ربي سبحان الله الرئيس كاي حمله اسني خنه اتيادني اترافتني خاتني چايا خنا اومتني چايا خنا جلتنا مولس سابدني برنوتا ايغلتني اتفوفتني ان الليل الرا چايا خنا رت دفه خيرين دنيا في اخره دف جرتو هندي چايا خنا جلا دفتي نموني جرو هندي نمني نما قباوي برباد نمني نما خرا خيري جرو برباد نمني نما وابراتو في قباوي ودغيفتو في قباوي خيري دلغو في قباوي جرو دنيا ساعت في جرو ساتول شوف نما قباوي سم برباد نمني دو ابدا چايان كن نما دو قبر جرو يوتي ملي نمني چايا خنا راغم من جرو چايا خنا نمني دفن لين جرو ربين وان كان استاذان كان لافسه حملين عبدي في حملين أستاذان كن خرا خنا ويتسينا من توفيق ربيتي الرتي قالتهم فتوق أبان ربي سبحانه وتعالى يونا قالتهم فتن إسنيف تبلاجد وان كان الشكري قدني ربي في قلفتمي أستاذني أسجل جرو أكا غاريتي وريغما خفلوق أبا أقويا وخفلا
أرقد لقد رشحت لأمر لو فطنت له أمر أتي قاد إمامتف دبي جبدو دا دبين أتي قاد إمامتف ربي سقاد إمام ربي بيخ ربي تو خناف سرمدي ربي تو قافو ما علمي حاجة تقرى برات ربي سرمدي خراخن dhugaadhaan namni gaafa biyya jiru gaafa ulamaa'iin gurguddaan jiru gaafa majlisni ilmii gurguddaan jiru sheekonni ni jira maal goona jedhanii sheekota irratti irkisan gizee gariitu amma biyya nuti jirrutti biyya isin jirtanitti sheekni isinidu namni ilmiin hawaasa kanaa isa laalchiftu namni da'awaan hawaasa kanaa isa laalchiftu isini زمن ربي تولكي دعوة جتو ومركز لفاقباتو قفامي هيدا نملي أكم إسامي جاوي هندت چايا أومو دنده قادس أومو دنده أكا إسامي جاوي قفت مركزا كمنو مسجدا كمنو دامي نما ولد دفه والأرقيتو مسجد أرقاتو دنده نما ولد دفه بكرقاتو دنده نما قب آويتو بكر نمني فچعان وانت ماتي إسالي فنتو خطبي أنا سيمات namni hoggaa diigamee faca'e duniyaa illee ta'u aakhira illee ta'u beeku ammoo jiruu ni jiraata beeku jiruu ni jiraata biyya namni kophaa jiraatu jirraa beeku ka ilmoos kophaa bakka takka raffisan ka dulloonni kophaa jiru ka namni kophaa jiru biyya namni kophatti amanu inumaa namni namattuun haajamne aalama iftiraadii jedhanii aalama biroo tolfatee namni waan goraaguree waan dhaggeeffatee shariikallee lafarraan qabu saahiballee lafarraan qabu oollallee lafarraan qabu hunda qilleensarraa qaba aalama san keessa jirraa beek namni aalama akkasii jiru humaa dalaguu hin danda'u beek mataasallee jireenya immoo ni jiraata rakkoon qabu jiruun rabbi si uumee ni jiraata bobbaatee jiruutee dalaydee waan gartee baatiif si barbaachisu seef gootee waan barbaachisu ofirraa cuftee jiraachuun numa taate tun jireenyaati. ammoo jiruu faayidaa qabdu jiruu barakaa qabdu jiraachuuf namni caayaa tokko jala walitti dhufee wal quba qabaatu qaba way goonallee yoo jee ka godhuu danda'u wayirraa baqannallee yoo jee ka walii himee baqatu waan kun nuu gaarii miti yoo jeellee karratti wal mari'atu yoo wajji jiraate qofa wajji jireenyi magaalaa takka wajji jiraachuudhaami wajji jireenya jechuun magaalaa takka wajji qubatuumi nam meeqaa jira ka magaalaa teessan tana qubatu ka waliin beeyin kanu keenyumtu kun katakkaa waliin argin katakkaa waliin beekin yoo fedhe dirree xayyaara wal argu yoo fedhe bakka takka wal argu ati eessa jiraata ani bara asuma jira eessa asuma ganda maarrotiin gala hajuu lakkoo isan qabuu beeku jiruun akkanaa numa taati jireenyi laakiin jiruu diin jiruu ibaadaa jiruu dhamaa qabdu jiruu khayrii nama tahanii uf tahanii jiraachuudhaaf karaansaa karaa tokkicha kana ustaazan waan kanarratti wareegama kafaltan karaa bareedarra jirtan itti jabaadha itti fufa wanni keessan kana waan isin amma eegaltan kanaaf guyyaatu jira guyyaan ani fuula dura achi ilaalee argu guyyaa cimaa wanni kuni daarussalaam kun daarussalaam qilleensarraa qofa osoo hin ta'in daarussalaam lafaatis guyyaa ta'u qabatamaanis namni ijaan lafatti argu guyyaan sunillee fagoo mi beeku tuuti wal qabatte rabbi ni milkeessaa beeku توتا جمع تقولت إن يد الله مع الجماعة حرك ربي جماعة وججرا جان توتا وججرا نما توتا جرات جمتان جرات حرك ربي جمتان نما جرات وججرا جات غرغار ربي أتي جرابه إنما تأكل الذئب من الغنم القاسية يير رئي خبادهم تنيات بننسي رئي خبادهم تنيات رئي توتا ديم تتو اندفر أبدا انتوك نسودات توتال يو أدى فجاسة درو أدى فجاسة هوجا إسين أدى بيم جتة توكو باتة يروسان أبامله إساني متى والجلا خايته أما قلبين ديمو أبدا بننسي في خنوم ما لينجاس لا هم نكابوكون إنكابو به خوانسن جرب كتكاجرون كابو اتفاقية رفاجيسة أدى فجاسة تمر تدرو أوتالته أشبات سانكاباتو نتي هوجا جرو في جريان خنا خيس جيران durri nama xalafamu durri nama gufatu durri nama cabu durri nama fashalu nama hawaasa keessaa bahe hawaasa keessaa bahu diini fi jireenya illee nama hawaasa keessaa bahe jiruu uzlaa jedhanii jiruu kophaa tan nam tokko wajji waliin agarre guyyaa eegalee namni guyyaan inni karaa khasaaraa seeni guyyaa sanii beeku
akka bineensi isa nyaatu ala kana bineensi tuulaan bineensa adda addaa yaada adda addaa ilaalcha adda addaa haala fokkataa adda addaa amala sittahu suusii fi haraaraa adda addaa waan ati lakkoyteen findheetu wanni nama eeggatu jira. Hoggaa ati caayaa kana gaaddisa kana jalaa utaalte balaasanii si qabata. Lafa taa'uun hin jiru abadan. Yoo caayaa Daarusalaam kan jala teessa yoo ammoo caayuma biroo tokko jala teessa. Namni bilaash taa'u hin jiru mee laali'ati. Inna sa'yakum la shatta hujii adda addaa qaba ilmi namaa kun mee laali'ati. Waan itti biizii qaba. Galgaluu dirqii eeggatan. Yoo laalte caayaan gariin miizaana tokko hin qabu madaallii takka hin qabu. Wanni irratti yeroo fixamsuun illee madaallii hin qabdu. Yoo feete immoo bakka rabbiin jibbu taate. Waan rabbiin keenya jibbu taate. Shari'aa dura dhaabbatu waan akkasii keessa jira. Caayaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala wa idhaa ra'ayta alladhiina yakhuuduuna fi aayaatinaa fa'arid anhum شيخني لاين دروب قد داركتين سيا ni muramte Sheikh Abdulaziz. هاي من دقيقة توفي أما سيدقيقة شيخ توفي سيدقيقة ماي جدني Nanguma دابت reefu dura gaya jirtan bokkame. أما رأي في دقيقة دقيقة كما خدان قرشنا كان دابت مالي توفي دقيقة ماي Namaatiin. Kamina himu olte adi dilan لا lafta. سكندي أشوفي قرشان أشوفي دقيقة عليهم جو Sheekha bakkuma lafa taa'uun hin jiru itti san irraa tufu. Caayaan amma abshir. Kanaafuu wanni karaan usta اتفوفا يسن دقيقة karaan سكندما قرشان karaa كوبا يسن رامورا bareedaadha. اتفوفي هاي Ustaazaa warri rabbiin karaa kana isaaniif tolchee karaa kana naqilleen waan bareedaa rabbi isin eegalchiise akka gaariitti halkanii guyyaa irra marqifadha. Abshir inshallah. Kanaafuu akka gaariitti waan kanarratti cimaa jabaadhaa jechuudha. Ustaazanilleen akka ustaazanitti hawaasnilleen akka hawaasatti walitti dhufnee waan qabnu walii ibsinee wal gorfannee karaa duniyaa fi akhiratti illee furmaata wajji deemna jechuudha. Wanni jabaan tokko sadaffatti anjuu barbaadu yoo jiraat gabaabsee hoggaa jiruu fi jireenya jiraannu hawaasa hin beeyne keessa hawaasa aadaan fi wanni jiru jireenyi keenya hundi adda addaa sababaan jiruudhaa tuni sababaan qooda rabbii keenyaati adda faffacaanee hawaasa adda addaa keessa qubanne. Yeroo akkanaa kana wanni jabaan nama barbaachisu maali? Namni eenyummaa ofirratti tiifatuun dirqama ta'a. Karaan bahimaa tokko isa kana. Nuti karaa islaamummaa rabbi nuu qoodee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nuu kenne shari'aa keessa jirti. Ibaadaan keessa jirti. Haalaa amalli keessa jiru. Jiruu fi duniyaa fi aakhiraan keessa jiru. Oollummaa fi hawaasummaan keessa jiru. Maa farraxnaa fil kitaabi min shay wanni ilmi namaa itti haajamu hundi keessa jirtu shari'aa rabbiin karaa nuu godhe islaamummaa tana rabbiin nuu kenne. Islaamummaa tana wajjiin abboonni keenya yeroo dheeraa lakkaawwate. Guyyaa kam akaakoon kiyya islaamawee guyyaa kam akaakoo kiyya rabbiin islaamummaa tana abaabiyyee keenya warra keenyaaf kenne. Naafiyatillee beeki seenallee waan katabnellee hin jiru wanni irraa beeynullee hagas maraame. Ammoo gadaa itti hawaasni keenya amantii islaamaa fudhate. Kunis amantii kiristaanaa fudhate. Gadaan sun yeroo kam keessa bara kam keessa hoggaa ja'an gadaa san akka seenatti
gadaa san beekuu dandeenya malee guyyaa warri keenya islaama illee hin beeknu beeke kennaa rabbii keenyaati subhaanahu wa ta'ala. Guyyaa sanirraa kaasee wanni kun jiruu fi jireenya keenyaatti makamee oollummaa teenya makamee fuudha fi heeruma keenya makamee wajjin jiraachaa turre. Amantii kabanyee diiniin jiraannee wajji jiraachaa turre. Amma gaa sababa adda addaatiin hoggaa biyyoota adda addaa facaanu waan san irratti ifatu nu barbaachisa. Wahiin nu bira jira, waa qabna, dhugaan nu bira jira, haqaan nu bira jira. Tuutti gariin haynilleen harkasiin jiru, dhugalleen harkasiin jirtu, ibaadalleen harkasiin jirtu, akhlaaqni hin jiru, wanni diin jedhamu tokko harka hin jiru. Yoo fagaate jiruu duniyaa fiiganii dalagatuu kana qofaatu harka isaa jira. Wanni inni beeku bobba'ee galuu jiruu isaa jiraatu qofa beekatu. Waan biroo ni jirtituu hin beeku yoo fedhe. Amma kuni ni dhabe malee argatee darajaa ga'eemi ni dhabe jechuun waa hedduu dhabe. Tuutti nuti wajji jiraan waa hedduu dhabdee beeku. Gama tokkoon, gama ilmiitiin, gama teknooloojiitiin, gama barnootaatiin, gama diinagdee illee yoo milkooyte waa hedduu dhabdee beeku. Waan hedduu lakkoofsan qabne dhabdee beeku. Takkittuma kallatii takkitii tana jiruu duni ya'lamuuna zaahiran min alhayaati duniyaa wahum an al-aakhirati hum gaafiluun. Wahiin nu bira jira nama jala fiigutti tarkaa qabnu akkam facaaf. Jarri waan nu bira jiruuf hawwa. Nuti immoo waan nu bira jiru gatiin beeknu ta nama biroo bira jirtuuf hawwina. Akki nuti amma itti jiraannu kun akkaataan ibaadaa, akkaataan afooshummaa, akkaataan oollummaa, akkaataan maatii, akkaataan jaarsaa jaartummaa, hatta akkaataan nyaataa dhugaatii, akkaataan uffataa fi filataa, dibata, akki nuti itti jiraannu kun tuuta nuti itti dhayneef haarawatu. Waan kophaa waan addaa qabna jechuudha. Waan addaa san isaan waan kana beekuudhaaf, arguudhaaf, yoo akkas ta'uudhaaf hawwii guddaa qaban. Leannahu tuuta dheebuun umritti namarraan baane itti jirtu. Dheebuu diin, dheebuu islaamummaa, dheebuu shari'aa, dheebuu rabbi gabbaruu, dheebuu raahaa qalbii bakka kanatti namni argatu. Islaamummaa jalatti tasgabbii fi raahaa tana abadan tuuta wajjin jirtu. Tuutti sun raahaa dhabde wanni isiin dhabde yoo jiraate, gammachuu dhabde wanni dhaban yoo jiraate. Nuti akka nama waan qabne maallaqallee yoo dhabne gaafa biyya san dhufnu waa qabna, akhlaaqa qabna, waa qabna, adaba qabna, amaanaa qabna, safuu qabna, kabajaa qabna, wayiin nu wajji jiratu. Waan san facaafnee zeeroo goonee tanamaa lafaa eegaluun kasaaraan akkanaa duniyaarra hin jirtu beeku. Sahaabaan habashatti hijiraa bahee ture. Ni beeytan. Jaafar bin Abi Xaalibiin sahaabaan hoogganamu nama 80 dhiyaatu Najaashii fuula duratti dhiyaate. Qureeshiin Najaashiin qubaa'uu qabu. Qureeshiin hundoo tuutti karaa biyya teenyaa baddee biyya teessan galtee tuuta san nuu deebisaa jettee namatti ergite tuuti tun dhuftee Najaashii fuula dura dhaabbate. Warri Qureeshii namni lama kaasii ergamee dhaqe makkarraa hoggaa Najaashii fuula dura dhufan ni sujuudeef. Akkuma warri gaafa san Najaashii warri isa kabajisaa sujuudu tuutti lamaan sujuudde. Warri sahaabaa kun dhaabbatanii hafan. Hin sujuudne. Hundoo laal kabajaan qaban, safuun qaban, waan tokko protokoola tokko hin beekan akkamitti mooticha tuffatanii mootichaa sujuuduu dhaban jarri qaawa argatee fursaa argatee mootichaa walitti diruudhaaf hunoo kabajaa isaanii ilaalcha isaanii ilaala kabajaa dhabuu isaanii ilaala. Salaamtallee siin kennine siifillee sujuudne ja'anii walitti diruu barbaadan. Maanaa sujuuduu dhabdanii je'e namtichi akka ummanni godhe maa godhuu dhabdan jennaan maal jee Jaafar innaa laa nasjudu illaa lillah nuti ka sujuudnuuf Allah tokkicha qofa ilma namaatiif hin sujuudnu shari'aa teenyaatu akkana nabiin nu ajaje. Boodarra deemee milkiidhaan gale jarri sun namni kaayoo ufii qaban kaayoo ofirra ciche ni kabajama nama hunda biratti kabajama. Abbaa fedhe bira kabajama khatabi amiin maal jisin amma hedduu ijaan agartanii jirtanii beeku. Namni kaayoo ofirra ciche, namni salaata ofirra ciche, namni hijaaba ofirra ciche, namni waan qaburra ciche, nama biratti ni kabajama malee xiqqeeffamu beeku. Namni tuffatamu nama jala fiige waan ufii darbe nyaata keessattis nama fakkaate, uffata keessattis nama fakkaate, deemsa keessattis nama fakkaate, ilaalcha keessattis nama fakkaate.
namni gatii isaan kennine nama sani. Namni waan ofirratti jabaatu gatii qaba. Abbaa fedhe bira kabajaa qaba. Amaanaa qaballee. Li'annahu kun baay'ilahum rabbii keenyaati. Kanaaf akka diigamaan deemne, akka liqinfamaan deemne, inshaallah gadaan kun gadaa bareedaadha. Warri bara dheeraa ture, warri liqinfamellee ture. Warra hedduu liqinfamellee ture. Gadaan kun immoo gadaa hunootuutti akkana laffa'aa jirtu kun abadan rabbiin hin hongeessu. Minisoota ta'ee biyya biroo ta'ee gaafa warri dura biyya san dhufe ka isaan malee nam tokko hin jirre ammallee dhumne lubbuun numa jira jarri sunii beeku wajji haasawaa laala. Warri dura magaalaa san seene hawaasa keenya ta'ee ammallee lubbuun ka jiruutu jira. Hin dhumne amma dura jarri sun. Nam meeqaatu ture gaafa san. Masgidu toofiiquma guyyaa dura kireessan. Masgida mana kireessan. Nam meeqaatu ture. Eenyu fi eenyu. Khaliifaa nama jaan gaafadhaa khaliifaa. Khaliifaa dirdhawaa kana. Khaliifaa gaafadhu mee? Mee isaa fi nama isa fakkaatu gaafadhu mee? Nam meeqaatu ture gaafa san. Gaafa dura san Sheekh Jibriil Suweediin irraa dhufee hawaasa achi dubbise. Taraa duraatiif daa'ii duraa Sheekh Jibriil san rabbii jazaa isaa haa kafalu. Namni ashaaraa hawaasa keenya biraa qabu Awurooppaas ta'ee biyya hunda akka Sheekh Jibriil saniin jiru rabbiin fayyaa zalaalam rabbi isaa kennu jiruu isaa barakaa rabbi isaa haa taasisu. Nama bakka itti walit dhufan namni nuun jiru bara maarree takka jala walit dhufne jedhanii mee warra gaafa san jiru gaafadhu. Har'a yoo maal fakkaatti magaalaan sun? Ni hir'ate moo namni ni dabalan? Hatta islaamnillee ni baay'ate moo markazni dilli amma nuti agarru kan nuti qabnu kun kakireeffannee fi kabitanne jidduu achi booda dhufe wanni kun. Namoonni hedduun ijoolleen quraan achi haffazde, achi qaraate, achitti bultii guddattee heerumte, achitti fuudhe, achitti jiraatee amma nu salaachisaa nu qaraachisaa jiran. Haa hanqinni ijoollee gariis dhabnee gariin isaan harkaa baduu malee. Kuni ifaajee teenya fi tattaaffii teenya talaaftirraa ta'uutu malatu. Abbaan fedhe jaalatee jibbus addiinu yuuclaa walaa yuuclaa alee. Yeroo gabaabaa amata 2050 2070 maaltu yaadamaa jirani beekta? Biyya Awurooppaatu irra hedduunsi aglabiyyaan irra jireessi harki guddaan islaama ta'a jedhamee ilaalamaa jiran. Kanuma nuti akkana uftuffannu kana maaltu mul'ataa jira? Hanguma nuti biyya tana dhufne maaltu mul'ataa jira? Alaama maal argaa jirra? Gizee hunda manzaraa gurraacha fi wama badee hunda la arguun qofti gaarii mi beek. Namni abdillee qabaatee waa argaa deemuu qaba. Namni dogoggoru ha fashalu unoo kaabaa jala taa'ee unoo biyya Riyaad taa'ee biyya Islaamaa guddoo san taa'ee wallee wallistoota duniyaan qabdu ka ittiin mujrimaa achi fidataa beek. Akkanumaa beeki waa biyya Islaamaa jiraachuu qofaa mi dubbiin gabrichumaa fi rabbi jidduudha beek. Kanaafuu uftahuu kanarra ciccinee waan qabnu facaasaa akkan deemne wanni nuti harkaa qabnu ulfina namni ni bita malee gurguru ulfina ni fudhata malee kennu ulfinni gurguramu jirjiiramu sharafamu ulfina kanarratti ciccinee gara itti namaa raabsu warri Daarussalaam inshaallah waan itti xumuru ijoollota keenya ijoollee akka kiyyaa fi mucaa kiyya eenyu maqaansaa ijoollota kana warra biyya tana keessa turee asi isaanii daa'imaa biyya tana dhaqee waa baratee afaanillee barate. Ijoollota kana waliin naajaaraa wani nurraa hafe islaamummaa bareedduu tana dhaadheessinee ummata birootiin gahuutu nurraa hafe. Nuti ergaan teenya ergaa jabduudha. Ergaa jabduun nu wajji jira. Ijoollee san hamilee itti godhaa. Garee Daarussalaam tana keessa garee nama amantii islaamaa hin qabne islaameessurra dalayu. Gareen takka nu keessa jiraachuu qabdi. Ta afaanis beeytu, ta shari'aas nu wajji beeytu, afaan ummat saniis beeytu, haruma nagayaatiin hogguma hojii fi hojjetu. Nama haarawa gama islaamaa fiduuf miseensa haarawa garee irra dalaydu
kuma lamaa fi kunoo amma 25 fuulatti deebine kanarraa kaafne nama haarawa yoo rabbi fedhe amataas deemu keessa nama baay'ee kanutti makame dhiiraa fi dubartii fi dargaggeessa jidduu qabaachuu qabna. Bakki kuni hanqina jabaa nuututti hin dalaginii fi moo maaltu maal tahee jedhanii uf nama gaafachiisuu beeku. Ufirraa akka dhabneetuma hogga ufirraa akka dhabne ufiifuu akka hin qabnu nama maal goona jennee akka malee ta'an. Tuuta takka Daarussalaam garee Daarussalaam taa nama haarawa miseensa haarawa gama islaama fiduudhaaf ergaa dabarsu. Karaa adda addaatiin karaa barruulee xixiqqoo waa'ee islaamummaa ibsitu karaa adda sagantaa isaantu kaayata. Sagantaa isaantu kaayata. Karaatti ergaan ummata kana geessee inshaallah Daarussalaam nama hundaaf Daarussalaam ta'u nu qofaame. Warra rabbii gama shari'aa dhufee islaama hundaaf Daarussalaam akka ta'u. Kanarratti akka tattaaffii naa gootan isinitti dhaamuu fedha. Ani hadiisa isintu wal qaraasisaa jira. Tafsiira isintu qaraasisaa jira. Ilmii siiraa, ilmii fiqii isintu barsiisaa jira. Caayaa akkanaa ka ilmiin jala qaraamtu dhufanii daliilli hedduun akkasitti itti daliilchuu cinqaban hin jiru. Ani qaceelfamuma tokko tokkoo fi waan irra jirru bareedaa tahuu isin yaadachiisuu fedhe. Tokkoffaan irra deebinee xumuruudhaaf tokkoffaan gaaddisni Daarussalaam maqaa Daarussalaam argate kun gaaddisa jabaa gatii qabu rabbii fi nama biratti illee gatii qabu akka ta'e akka beeynee akka gaariitti irra cimnu. Lammaffaan ustaazan keenya warri waan kana rabbiin harka isaanirraan taasise dhageenyee ustaazan kana wajji deemnee akka gaariitti walii dhageenyee wal mari'annee ilaa fi ilaamee goonee wal milkaa'uu akka qabnu ustaazan kanaan isaanis akka gaarii cimanii waan eegalan kun waan bareedaa waan ta'eef akka gaariitti guyyarraa guyyatti karaa ittiin uummanni kun fayyadamu hundatti karoorsanii waan kanarra cimuun isaanii waan kana eegaluun isaanii karaa milkii akka ta'e. Sadaffaan waan eenyummaa jechuun maalummaa qabna nutiin kun akka islaamatti illee jechuudha. Eenyummaa sanirratti ifannee saniin gaaddisa kana jalatti baqannee akka jiraannu akka waliigalatti waan hin jiru fedhu kanuma inshaallah har'a qofaame guyyaa birootis yeroo rabbiin keenya nu qoodetti waliin isinillee fayyaduu fi illee osoo hin taane caayuma kana jala dhufuunu dura abbaa dhufee fayyadata nama fayyaduu dura. Anilleen caayaa ilmii kana jalarra dhufuun faayidaa kajeela faayidaa argadha jee kajeela malee nin fayyadaa qofaami. Hoggaa bakka tana dhufnu fudhachuufis dhufu kennuu qofaafimi. Abbaan rabbi laaffiseef ni kennaa bakki bakka waatti kennanii ammoo baay'inaan bakka itti fudhatanii jechuudha. Bakka itti waa waraabbatanii jechuudha. Kanaafuu as dhufuun waa hedduutu isin keessa jira. Naa galatoomaa isiniin jagaa inshaallah guyyaa khayrii rabbi nuuf haa taasisu. Gaaddisa kana inshaallah seenaa guyyaa inni eegalameeti fi akkatti eegalamillee akka gaariitti guyyaa tokko dokumeentarii ta'ee namni irraa laaluu taa'u akka gaariitti kunilleen qophaawaa qabamaa deemu guyyaan kun guyyaan wanni kun eegalamee fi akkamitti eegalamee fi nammeeqan eegalamee fi ilmiin as jala kennamaa turte maal akka fakkaatu fi namoota meeqaa waan kanarraa bu'aa buufatee fi ana hundaa'u tattaaffii irra godhaa isiniin ja'a. Jazakumullahu khairan. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خينيا ما شاء الله تبارك الله جلتومي فياده بقرتين ونبريتين بونسيتين وان دبت غيث بلخانو ها خايو والرقور سخيت اللي تفايد مربينو ها قولو قلتومي سنجا جماعة ونرى نمني تقيو شيخان واجد شوفيتني قلتومي شوفيتني إن شاء الله. أحمد ما نفرد حديث معروف. galatoomaa jazaakumullahu khayran otoo nama tokkoon afeerre
hawaasa bal'aa kana bakka bu'ee dubartootas boordii hatanas akkuma waliigalatti hawaasa keenya bakka bu'ee sheeka keenya jazaakumullahu khayran rabbiif jecha isin jaalanna hawaasni kun guutuun rabbiif jecha isin jaalata rabbiin umrii teessan nu haa dheereysu narra laalinaa namuma tokkon as keessaa fuudhaa obboleettii teenyaa haadha teenyaa haadha aarif sheekan wama feetetti dhaammadhu haawwan bakka bu'eessin yaa afeera haadha aarif. Haati aarif yoon jiraanne sa'aada hin sodaatinaa baaban nama hundatti homaa tokkicha. Hindi yaami yoo hindiin jiraate. Okay. Hindi muummadhu. Obboleettinya hindii nu dhiyaadhu. Jazaakumullahu khayran. Ni kama anaatu microphone cufe. Oh, okay. Oh, kana kasan. Anaatu Sheekha badal. kuno gurbaana reefu maqaa barbaadu Muhammadu bada kana Ustaad Waliid isaafi kiyaadha kuno. Reefu afaan na qaba. Waliidii guddatee akkana ta'e. Isa kana pirezidaantii keenya isa sheekha. Aboo waa bareedaa caayaan kun. Wanaa jiraadhu waliid kiyya baga rabbisi jiraachise abbaa. Amin amin. Oh, jabaata jiru sagalee nusi guddattee barbaadaa. Jazakallahu khair. Galatuma. Guddadhu abbaa kiyya rabbisi haa guddisu baabaa kiyya. Amin amin. Isaa fi kiyyaa wajji ture ijoollee tana har'aami kan hin beeku gaafa isaan daa'imaa beekaa. Asuma keessa jira kiyyaanis ni jira kiyyaanis asuma keessa jira. Maashaallah baga caayaa bareedaa kanatti abbaa rabbii isaan godhe inshaallah. Abbootiin isaanii imaama keenyaa fi pirezidaantiin bulchiinsi keenya hundi isaanii sheekha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum وعليكم salaam. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كمي شيخة كإني نجيا فيا بقى نجيا ربي نسيتي قلتو ما نودياتشو خيسني تدو قلبي تيني دو تدو تنو خاستني جرتني ما شاء الله ما شاء الله جيرين خيسا برخا سيني فاخا سيني اللي نبري ديرتو برخا قبدو سيني فاخنو hedduu nu gammachiiftanii yaamicha keenya nuuf awwaattanii asin nuuf argamuu keessaniif baay'ee galatoomaan isinin jaa karaa kiyyaanii ustaaddan keenyallee rabbiin gartee barakaa isaan keessa haa kaa'u. Ijoollee teenya xiqqeenyaan ustaada taatee gara sheekummaatti harkaanfattee kunuu ulamaa teenyallee jechoota ulamaa keenyaaf dheebonnee jirraa arra asiin dheebuu isin baasna jedhanii isin harkisanii nuuf fidanii isinitti xaaraniiti. Akka rabbiin jaalatutti akka malaayikaa rabbii jaalatutti akka hawaasni Oromoo jaalatutti hedduu nu gammachiisanii jiranii rabbiin isaan haa jaalatu isinillee akkasuma rabbii isin haa jaalatu umrii dheertuu barakaa qabdu waliin isiniif haa kennu nu dhufuu keessan itti nuuf fufaa akkasuma ulamaa'ilee birootillee nu harkisa galatoomaan isiniin jaa gara kiyyaan. Barakallahu fiikum galatoom yabba. Akkasi sheeka keenya ni qajeelchi dhaqaa obboleeyyan salaamtaa teessan anumaa bakka teessan bu'ee isinii dhaamaa sheeka keenya nu ulfaadhaa yeroo hamtuu salaatarrallee isin shaakallee yeroonis ganama jazaakumullahu khayral jazaa rabbiin nagaha waliin nu haa deebisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبي عنا جرادة إن شاء الله. عليكم السلام. يا لا تومي شيخ جزاك الله ما شاء الله. أنا تعرف أن حواسة خينيا ليفا ما يجيب دلتي شيخ. أوف لك أوف أبشر أوف لك. ربي جزاء سني ها خفلو شيخ دامس شيخا على الأونت إن شاء الله برور راكافني دامس خنا وجرا أولشدا gareen tun lakkoofsa kana qabatteet akkanumatti fufuu qabdi as keessatti gaa waan isheen nu dhaaman inshaallah waadadha dhiiraa dhalaadhaan as keessa dhufnee waan kana irraa fayyadamnu ilmii tana haaluma kanaan
Telegram irratti illee achi dabruuf deemna gareen tun WhatsAppin kun humni nuti qabnu isaa ol dabru jira. Jooyin godhaa Telegrama yeroo gabaabduu keessatti achirratti himuuf godhuu deemna. Rabbiin isin haa galatoonfatu. Rabbiin duuba akka as keessa dhugumatti yeroo dheertu teessanitti jaalala diiniif galatoomaa ulfaadha jazaakumullahu khayran an akka darasatti haganuman jaa gara sheekan keenyatiin isin dabarsaa jazaakumullahu khayran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسنين إن شاء الله بلين إيمانا قالت وما إردي بني كغويا الرا إن شاء الله سآلية تنوجي ترتني ويام بروديس دلقاتنا أول سنترسيسون بربان إن شاء الله دي دمي تكت باتي تنا دي دمي تكتي محاضرات دبرتوتاتي تجرى فجمان دار السلام قبيسا بكا في إدونيس بوسة هجرة akkuma dhuftanii onlaayinii guutaan kanatti guyyaa sanii shamarran keenya achitti argamtanii khayri tana akka irraa qooda fudhattan kaayyoon keenya diiniin biizii ta'uudha quraanaan biizii ta'uudha barnootaan biizii ta'uudha hundi keenya waa'ee baratuu fi barsiisuu malee hojii biraa hundarraa shaakala biraa hundarraa miila keenya gabaabsinee gama Allah deebii waan taateef kanaaf sagantaa saksinu qabaadha galatoomaa inshaallah guyyaan boru akkuma beekamutti guyyaa qaraatiiti kanaafuu kanaa ol isinitti hin dheeressinu sagantaan biraallee ta fuuldura jirtu ni jirti inshaallah irra deemnee ilma guyyaa akka arraa sheekh Muusaa su'aalatu nu dhufa dooma akkama sheekni keenya sheekh Amiin biroo nu dhufe kanaafuu gaa'isa waa isaatis beeksisa xixiqqaa tokko baafne ni maxxansinaa jecha guyyaa san ijaazaallee ni jira sheekottiin gariin ta guyyaa san ijaazaa kan namtuuf ni jira idan qophii sagantaa gammachuu sheekotii gariitiif ijaazaan kan namoota keessa jira akkasuma guyyaa san gaafii fi deebii sheekaaf dhihaata jecha guyyaa guddaadha guyyaa jabaadha guyyaa kanarrattis argamtanii sheeka keenya akka boonsitan akkuma arra shee Amiin bira dhaabbattanii arra kun akkana dhuftanii dirree guutanii guyyaa sanis inshaallah kanaa ol isin ra'eena galatooma jazaakumullah khayral jazaa kaafe gara ustaaz waliitii fi gara ustaaz kiyaatii fi koree teenyaatiin waan jiru inshaallah isin beeksisuuf jiraanne jecha galatooma nagaan nu bula assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu